الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خفض مراتب الساهرين ورفع مراتب أوليائه الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أران تنقو يا رادا وفي كتالا مفا qabanne dhiyaanne jechuudha. Qophii kutaa lammaffaa qabanne dhiyaanne kan darbe duraanii keessatti waa'ee karaamaa awliyaatii fi waa'ee saahirtootaa dubbannee dabarsinee kan darbe keessatti qophii darbe keessatti jechuudha. Har'as immoo kan hafte ceeree itti qulleessinee waa biraatti ceenaa jechuudha. Har'a immoo guyyaa har'aadha. Waa biraatti tarkaanfachuuf har'aa kan hafte xiqqoo itti qulleessinee waa'ee dhuma saahiree sanarraa jechuudha. Kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa قرآن سورة النساء آية 51 فارتي كان جدا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. آية 51 فارتي سورة النساء رتي يا محمد عليه الصلاة والسلام إن قرأت يا محمد بيغني ألم تر يجوم معنا ألم تعلم بيغني يجون يا محمد عليه الصلاة والسلام بيغني يتبو ور كتابك إنما نبرد بيغني يا محمد عليه الصلاة والسلام جدي ربي نبت كتابك إنما نيكاني ورد التوراة في إنجيل من الكتاب يجون من التوراة والإنجيل يجون توراة في إنجيل را كتابك إنما نيكاني توراة في إنجيل كراني حرام ما صبر نيكاني حرام ما كان نيكر كود سري تو بتنيكاني تيجو ساهرة تمنا نيجا تشوسات ساهرة كنا من كنا يوم برين كره فكذلك يكون أمتك أمتك اللي كنا تاتي aku masuk umat keenya kana kuno saire jale deme kuno aku makana kodicha deme bira firachu kitaba kare ke qur'ana disa qur'ana kare ke diyu saire to taka jale demu kana chu aku makana ke dis muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muhammad aku makana taati ummanni ke chu sadi rabbin ummayni ruani aku makana qarani kaani tawrati injilin sirri tibarani kaani diyu saire tamanan saire jale demani chu aku makana ummanni ke aku makana tawu demti jede rabbina chitu dubbate kanafu nama saire jale demu rabbin godini nama tobate eradebu gara saire radebe gara toy rabbitti deegu rabbiin waa godhu. Kanaaf kanattaan Suudaan immoo waa'ee bid'aati. Kanattaan Suudaan wanni kanarratti raawwanneera waa'ee saayida kanatti raawwanneera waan taaneef waa'ee bid'aati jechuudha kan nu haasofnu asirratti. Waa'een bid'aa suni waa'ee bid'aa irratti silaallee wanti bid'aa kun laallatu sila aalima beekaa biyya keessaa laallatu sila wantichi. Amma immoo akka itti laallatu qaba jechuudha. Amma wanni inni laallateef akkamitti laallate jennaan gaafa beekaan waa himuu dhiisee ilmi isaa awwaallatee gaafa inni taa'e himuun dirqama ta'a jechuudha gaafa san. Maaliifis silaa beekaan waan ta'e uummata barsiisee bid'aa waan ta'e biyya keessaa babbadeessee shirkii iddaan buqqisee balleessuu qaba silaa ture beekaan. Kanaafuu erga immoo dhiisee biyya irra taa'e duniyumatti deebi'ee duniyaadhumatti akkuma gabbariitiin adda ba'uu dhiisee jimaa qofa nyaachuu ta'e erga shaqaxa jala ciisee jechuudha. Erga inni kana ta'e har'a numa tooyi yeroo oolchaa jechuudha. Kanaafuu beekaan taa'umaaf qalqallaate jechuun immoo rasuulli alayhi salaatu wassalaam balliguu annii walau kaana aayaa jedha. narraa geessaatu mallee aayata tokko ta'ee jedhe rasuulullah alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu ilmi kana firee dhabuu jedhama. Kana kan ilmi baratee ka'ee duniyaa faana deebi'ee biyya bid'aa daawaa godhee uummatan kan hin qajeelchi kan masjida deemee waa tokko ituu bid'aan balleessin shirkiituun balleessin akkuma kana duniyaa faana bololu kun maal jedhama kun ilmi isaa firee hin arganne jechuudha. Darasaas immoo kan walitti qabee qaraasee takkaa namni irraa beesi kan hin jirredha. Kanaafuu fakkaataan ilmi raasilumayyuu ilmiin kun itti hojjetan malee hin fayyadu. Kanaaf Imaam Shawkaaniin rahimahullahu ta'ala وعلمي كان رديت واسانو مثل العلم مثل الشجر جدًا فكاتا علمي كان أكا فكاتا مكاتي نمي كريديسه أكو مكا بكليكم كانت تفيد تفيدين قولتين ومثل العمل مثل الثمر جدًا فكاتا نمو علمي كانت تدلقودا مثل الثمر جدًا فكاتا فيدي ساتي جدًا وجيني كانت علمي تدلقودا كون أكا فكاتا مكا قودة تيكي فيدي قودة تيكي جدًا فأي نفع من الشجر بلا ثمر جدًا ميموكا كان الرا مال فيدم تافيري سا كان الرا موكا فيرين كم نرا مال فيدم تمي موكا فيرين غدا نرا aku makan burtukanin bikile guddate fire godat muzin bikile guddate fire godat mango nakas avocado fire godat kan namira fayda umali fire sarra fayda maaju fire sa kana guddate ranyate saddaqate nyaachise timilka aju fire sa kana rayu milka aju gahamo aku makan ilmi kana barateli sakka fakkaata muka qofa dhaabatuuti muki dhaabatu kuni tokko waa tokko bu'aan qabu muki dhaabatu kun amma yoo ka'e avocaadoon dhaabdeen naan avocaadoon guddatee tokko makanatti taa'ee muki isaa goge jiksitee balleessa maaliif lafana jalaa fitaa bakka sana waa biraan dhaabbadhe jechuun jiskita muka sana kanaaf jiskita. Kanaafuu gaafa kana mukicha kana inuma jiskiteetu balleessitee waa bira bakka wata akkuma muuziin gaa dhukkubsate cirtee waa biraa caatii faa bakka buuftee dhaabdu sana akkuma kana cirta jechuudha. Akkuma kana alimni gaafa
gaafa aaliin waa'ee bidaa dubbate uummatatti sirriitti ibsee waa'ee bidaa uummata shirkii keessaa balleessuu dhiisee bidaa balleessuu dhiisee uummata wajjin bidaa asitti laaqamee jiraate akkuma muka gogaa kanaa akkuma muka biqilee guddate kanaati jechuudha. Waggaa 16 keessa taa'us waggaa meeqayyoo keessa taa'eyyuu tokko bu'aan qabu ilmi isaa jechuudha. Kanaafuu itti hojjechuu qaba aalimni. Itti hojjechuu baatee naannoo tuqamuu qabare. Kanaafuu aalimni kun silumayyuu kabajaa fi barcuma abbaatuuf jalaan deemaadhaan silumayyuu. Barumsa qarawwatu barumsa barachuu jechuun barumsa baruu jechuun barumsa keessa ofii darbuutu hin taane barumsi nama keessa darbu. Barumsa keessa ofii darbuutu hin taane Bukaarii Musliimiin tajriida tafsiira hunda qaraatee kaate suna namni maajaa suna hunda buuftee kaate akka kanaan bidaa wajjin uummatatti laaqamtee taa'urra muktasara gadi qaraatee sirriitti waan ta'e addaan baaftee uummataa ibsu wayyaa jechuudha. Kanaafuu kanatti aansuudhaan immoo waa'een bidaa sun immoo nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam dura irratti wanti bidaa sun waa'ee takbiyaa iidaarraa jedhee deemna. Harree jiraan nabiyyi alayhi salaatu wassalaam bara 1443 fi ji'a baatii kurnaffaa ji'a shawwaal guyyaa afaffaadha jechuudha. Baatii kurnaffaa ji'a arfaffaa baatii kurnaffaa ji'a shawwaal guyyaa arfaffaadha jechuudha. Guyyaa jumaati. Silaa gaafa idii darbuu qabu malee kun silaa irra mitiyyuu nukute malee maaliif jennaan gaafa nuufis hin mijoone waan ta'eef silaa guyyaa idaa darbuu qaba amma nuufis hin mijoone. Takbiraan amma akka biyya irratti biyya bakka inuma jira. Takbiraan akka kunoo Allahu akbar jedhee gizee imaamni si jechisiisee ka'e uummanni guutuun kun jalaa qabuunsa akka kanatti uummanni guutuun kun yeroo imaamni tokko jechisiisee ka'e uummanni guutuun kun akkanatti jalaa qabuunsa bidaadha jechuudha. Kanaaf Rabbiin Quraana keessatti walitu kabbirullaha jedhe akkasi Rabbiin guddiftanuu fi sagalee tokkoon jedhamuu qaba jechuudha. Takbiraan sagalee tokkoon Allahu akbar jedhee biyyuun jechuu qaba. Imaamis qobaatti jechuun qaba. Imaamni dura jedhee ka'e biyyi jalaa qabuun hin jiru jechuudha. Kun hin argamne kanaaf kun aadaa biyya keessa jirudha kun akkaataa biyya keessa jirudha. Warri biyya tokko irratti hundaa'ee dubbadus biyya kana fakkaatu hundinuu dheeraa dhiifamuu qaba jechuudha. Kanaaf lammaffaan immoo khutbaa iidaati. Khutbaa iidaa yookaan gorsa jechuudha. Khutbaa iida dura godhan sana gizee dirree iidaatti ba'an sana dirree iidaatti gizee ba'an sana khutbaan awwala wal baame khutbaa godhamu kana kunis amma bidaadha. Khutbaan dura haasa'amuun iida dura waa haasa'amuun iida dura waa dubbatamuun walaloon geggeeffamuun iida dura dirree iidaatti baame ka'e kun bidaadha jechuudha. Kanaafuu Rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa Bukaarii raqmii 951 irratti hadiisa Baraa ibn Aazib odeesse keessatti Rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaaf tokko kan Rasuulli gorsuun dhaga'ee jedhe maal jedhee naan Iidul Adhaa keessatti guyyaa gaafa Rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafa gorsisan hadiisa Bukaariiti beeka. Hadiisa Bukaarii hadiisa Baraa ibn Aazib raqmii 951 irratti dubbate. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafa ba'u dirree iidaatti Rasuulli ba'ee jennaan awwala wanni nuti hin jalqabnu jedhe salaataa jedhe. Khutbaadhaan jalqabna jedhe takbiraa dirree iidaatti jenna jedhe Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Maaliin jalqabne jedhe salaataan jalqabnaa jedhe. Kanaafuu hadiisa tokko keessatti hadiisa Bukaarii tachi butee immoo hadiisa haasa'u keessatti Rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhe jennaan Rasuulaan dhaga'e jedhe. Khutbaa Rasuulaa gorsuun dhaga'e gorsa isaa keessatti maal jedhe gorsa yookaan gorsa jennaan iidii salaatee ka'e jechuudha. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam iida salaatee ka'eetiyyuu booddee iidii salaatee ka'e gorsa inni gorsu keessatti awwalli guyyaa iidaa nuti ittiin jalqabnu maal jennaan salaataa jedhe. Salaata namni salaata keenya salaatee ka'e gara mana ofii deebi'ee qalma qalee jedhe namni salaata keenya salaata nu iidii salaannu salaatee qalma isaa qalee jedhe faqadee asaaba sunnatana Rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa Bukaarii keessatti jechuudha. Sunnaa keenya dhugaattuu gaxxameera nama kana sunnaa keenya gaxxamee jedhe nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam. Akkuma kana hadiisa Baraa ibn Aazib hadiisi kun Iidul Adhaadha kun. Kanaafuu sunnaa khutbaa iidii kan salaata bira dhaggeeffachuun silaa sunnaadha jechuudha. Sunnummaadhaaf hin dhaggeeffachuun hin ta'a sunnaadha dhaggeeffachuun isaatu. Kanaafuu ammas hadiisa Abii Sa'iid al-Khudrii keessatti achuma siqee hadiisa raqmii hadiisa Bukaarii ammas raqmii 956 irratti dubbate. 956 irratti maal jedha? حديث أبي سعيد الخدري كيستي نبينا عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام كم باوت لقى دري إدابة رسوله فأول وني نبيين تنجل كبودا صلاة أجر فأول شيء يبدأ به أول وني نبيين تنجل كبو صلاة أجر قال عيد الأضحى عيد الفطر قهوة نبيين أول صلاة مان عيد ما صلاة أجر كوا ماله تكبيرات رجع چون كتبات چون تكان أرجمني كانوا مجلسات ثم ديمو أبو بكر اللي دمنا عمر اللي كم كانت تتاتوري بودنا أخيرا جيسا بودنا يجورا saabon erga dhumanii kaanii zabana mootummaa Marwaan ibn Hakam amiira Madiinaatiin gaafa Marwaan ibn Hakam mootummaa isaa keessatti wajjiniin deemne Abii Sa'iid al-Khudrii gaafa dhannee jennu Marwaan ibn Hakam kun minbari kaa'ame takka karra zabana Rasuulaa gadi hin kaafne jedhe minbari gaafa sana fuuldura idii kaa'amee jira Marwaan ibn Hakam minbara tolchaa'uudhaaf minbara tolba'uu yaade jedhe yaadee naan qabee yaadee ka'ee minbara tollee ol tarkaanfatu qabeen uffata isaa butee maaliif bidaa hojjechuufi gaa'ida dura kutbaa gochuufi
bidaa hojjechuu fedhe harka na butee jedhu na butee ofii minbara tol ba'ee iida dura gorsee jedhe. Iida dura gorsee naan wallahi bar sunnaana biyyi qayyartee taa bidaa gootee bar sunnaana biyyi qayyartee taa bar waan biyyi nara ture naan achuma amar waan huna kan maal jedhe sirratti jedhe bar wanni iidi dura ol ba'eef jedhe namatu iida booda na dhaggeeffatuu fi iida booda namni na dhaggeeffatu waan ta'eef iidii booddee namni kutubaa koon dhaggeeffatu hin taate kanaafidha akkuma kana silumayyuu namni tokko hin dhaggeeffatamu siluma maaliif afaan isaa mi'aawu namni tokko kanaaf humna jala dhaggeeffatu jala yaati mara waan hin jala kana dheeni iida dura godhee bidaa sana mara waan achumaan jalqabe achumaan bidaan sun itti uftee jechuudha kanuma irratti gaa ammas immoo har'aan tana asumatti raawwannaa guyyaa biraa hanga walitti deebinutti nu daawwachuu dandeessu guyyaa biraa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.